atama akka fakkeessitu taate amma garuu akka fakkaatu amma si argee jechuudha. Andura dhuguma nama sisee dura nama naa yaadu nama naa zanoo sisee ati garuu fakkeessituudha nama fuula lamaati. Maaliif akkuma nama wanni keessa dhokattee jirtu nama fuula lamaati jechuudha. Dura daa'ima kana siifuudha natti abdadhu maasii godhaa jettee na jajjabeessaa turte amma daa'imni hin argamne maa calliste samoona kana waan daa'imaa yoo inaasuftu jechuudha waan tokko qaata dhiiste waa'ee daa'imaa haasa'u maali daa'ima targame moo maali daa'imni naa deebite mukaan dubbachuu dhiiste waa'ee daa'ima kiyya maa fakkeessite maa fuula lama taatasis kanuma na mudate kun booda si mudachuu danda'a carraan na qaqqabe kun illee si qaqqabuu danda'a booda osoo na gargaarte bareeduma natti fakkaataa yoo garuu ati na gargaaruu baattis rabbiin qabanii gargaarsa alaikum warahmatullahi wabarakatuh kan jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hundaa nageenya jiraatu jirtu fayyaa keessanis isin jecha alhamdulillah fayyaa jira wayyaa jira dheengaddarraa fayyaa jira jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota keenya arra wanti nuti qabadhee dhufe maali yoo jettanii dheengadda yeroo wajjin natti dawalee na rakkisna manuma kanatti waame isinillee akkuma argatanii jirtanii jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota keenya waame inillee waan naan jedhe dhageessanii jirtu dhageessaniitti jedhee yaada kanaafuu namittiin sun immoo meeshaa gurguruudhaaf meeshaa kiyya gurgurachuudhaaf meeshaa kiyya waliif gadoofaa jirti jechuudha toon irraan du'in isumayyuu tolseente maaliif akkuma meeshaa ishee kan ta'e TV kolliin jala cabsitee TV erga cabsitee immoo bakka haa ta'u jedhaman dhiise meeshaa immoo majlisaa waan akkasii gadi yaastee nan gurgura jettee akkasitti ala qabattee ittiin teessi jechuudha. Ala qabattee ittiin teessi akkuma isin argitanii viidiyoo waraabanii gadhiisanii ani chaanala isaanii irratti na dhigee jechuudha. Maaliif aan irraan duune itti jiraatan je'eetan dhiise malee haa gurgurataniif miti kan hin dhiiseef jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota keenya yoo nan irraa du'e hin gurguratu garuu osoo gurgurachuu hin ta'in yoo itti jiraatan rakkoon qabu isaanuu rakkattoota kanaafuu itti jiraatan numa je'ee man dhiisee amma gurgurachuun maa nutti hin dhiisu jechuudha. Innuu kana edaa kana beekaa ta'u ol deebi'i mana keetti naan jedha. Waan naan je argitaniitu waan ta'eef daa'ima sittiin kennaa manatti ol deebi'i naan je dhugaa dubbachuudhaaf televezyiinii sana akkatti hin bitee anatu beekaa jechuudha. Akkan hin dabbaramneef jedhee yeroo sana ani televezyiinii kana bitadhee jechuudha. Akkatti hin bitadhe immoo anaaf rabbitu beekaa itti dafqee mana rabaatti hojjedhee akkasitti bitadhe. Ishii yeroo mallaafuma kaatee baqa waanuma tokko nama qoshaashaatti darbu seetee yeroo akkasitti irra deemtee dhidhiitu dabqabbaa tokko akkasitti dhidhiitu maashiitti fakkaatu jechuudha. Ishiitti otoo meeshaa ishii nama akkas godhe maalatu ishiitti dhagahamame. An dhugaa baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha nashiin akkas goota. Baay'ee garaan kun gubate maaliif meeshaa kiyya anti dadhabee tan bitadhe yeroo sana meeshaa ishiin meeshaa lafaa kaatee irratti seente akkasitti ittiin dafqine maaltu ishee dhibee kanaafuu akkatti caccabsite jechuudha. Otoo waan ishiitiitti otoo birreen ishiitti bahee akkasiin gootu jechuudha. Otoo dafqiteetti fiddee birreen ishiitti baastee akkatti bitamu osoo beekte akkasiin gootu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya otoo namni tokko meeshaa keessan akkana godhe meeshaatti dadhabdanii fiddan maaltu isinitti dhagahamame akkam isinitti dhagahamame ani garuu baay'ee tokko natti dhagahame baay'ee tokko Unni na tuqxe jechuudha dura kan haata bakka dhiiseef jedhe garuu nashin akkas gootu baay'ee aaree jechuudha. Inni ammoo meeshaa kos gadi guurtee argee bakka ishiin meeshaa kiyya meeshuma abbaan qabne goote jedheetuman namuma lafaa argatisee ta'e jedheetani naarsite jechuudha. Ishiin kan meeshaa kiyya kanfale gurguree kiraa manaa kanfale jettu akka ofii ishiitti kanfalattu hin beektu yoo kiraa mana isan irraa kanfalaaf duuba galtee anarratti argitu durannan anjoo soo ishiitti fakkaate moo kanan beektu akka hojjettee kanfaltu. Waggaa amma kana dafqa kobuuseetiin kanfalaa ture jechuudha. Ishiin irratti hin beekne baqaa ishiin qaananiidhaan jiraatti akkasitti fakkaata jechuudha. Innaa dhuftee isatti dirbitu jechuudha. Amma immoo itti dhagaame meeshaa ka gurguruu deema. Ani meeshaa kiyyarraan duune osoo nan jiru immoo meeshaa kiyya hin gurgurtu. Amma mijilisa gurguree kiraa manaa kanfalee yoo immoo boodas kiraa manaa inni fidee kanfaluu baate ani wanti nuti hojjedhu hin jiruuti duula bal'inaan gurguraa algallinaan gurguraa jette giiftiin akka waan ofii dadhabdee bittee jechuudha. Ofii ishiitii waan hin dadhabneef homaa ishiitti hin fakkaatu yoo gurgurtes yoo caccabsites
yoo akka fardaa keessa gugulufte sooma isheetti fakkaata garuu natti fakkaata kan hin dadhabeetti fide jechuudha ani kan hin dadhabe kan hin dabqa kubuusee fide ani garuu na gubaayinaa shin akkas gootu jechuudha maaliif itti dadhabeetan fide akkattan fide natu beeka waan ta'eef ishiin waan saan beektu anatu beeka waan ta'eef yeroo ishiin akkatti irratti baatee utaaltu animmoo garaan kun gubataa jechuudha maaliif waan kiyyaa jechuudha waan kiyyaa anatutti dafqe hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kan onni isaanii irratti arge ulfa jettee todeessiti ishiin ulfa baatee lamaan qabaa ulfa baatee lamaan garaa qabaa doktoriin hojjetiin naan jedhee akkasin ta'in naan jedhee olin fuudhin naan jedhee olin bahin gadin bu'in naan jedhee taa'in naan jedhee biyya kanatti immoo kan taa'anii miti kan jiru biyya namaati erga biyya namaa jiraanneeti bakka hojjechuudha dhufnee miti wayaadha keenya biran jirru waa obbolaa keenya biran jirru kanaafuu hojjennee of jijjiidhaadhaaf dhufne waan ta'eef taa'uudha miti yoo moo ulfooftes bakka hundumtaa akkuma ulfaayetti hojjeta ani yeroo ulfaa'e sana amma baati sagaliitti amma ndawutti jechuudha ammasitti manuma rabaan hojjedha akkasumatti bakka osuma dhukkubu cakkaneetuma hojjedha of jajjabeessee dhuma maaliif kan hin jiru haadha kiyya bira miti kan hin jiru maatii kiyya bira miti osoo maatii kiyya bira jiraadhe naannarra fadha waan ta'eef kanaafuu akkasuma hin taane bakka cakkanee hojjedha jechuudha erga biyya namaa jiraanne bakka cakkanee dhuma malee osuma beektutti galtee osoo beektu ulfooftee kanaafuu cakkantee hojjechuudha malee yoo akkasitti of lolaafiste bakka isa dhiisiti namumti kaanus hin jaalatu jechuudha biyya kanatti kanuma dursi jaalatu yoo akkana goggoote si hin jaalatu jechuudha yookiin si dhiisee deemaa yookiin bakka imma kanatti ulfooftee jedhanii akkuma naan jechaa ture ishiin dhaanillee jechaa jira taraan na qaqqabe ishiillee amma qaqqabaadhuma jira jechuudha suutuutaan kanarra ga'e sun ishiirrillee ga'aa jira jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maaliif anarratti osoo argitee jiiltee bareedaa akkuma na godhaa jiru ishiis gochaa jira jechuudha jennam amma sissinniin raafixatee bakka dura sin jaaladha maal ta'a jechaan ture ammoo garuu akkuma na godhaa jiru godhaa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota keenya isinillee du'aa naa gochuu hin dagatiina ati dura dhugaa nama tokko keessaa bahetti bakka akka wanni jettee utuma nu bateeni fiigdee bakka nan bahetti ol seentu oomasitti hin fakkaanne yommuu garaan kee keessatti oomasitti hin dhagaamne waan tokko maal taatee baatee laataa maaliif jettee waan tokko soositti hin dhagaame bakka ishiin baateen immoo wajjin hin galatte isa duukaa akka saree maalaatu fiigdee galtee jechuudha. Atis xiqqoodhaan kanuma sitti dhufaa jira akkuma ta'e taa'aa jirta jechuudha sirrattillee amma kan biraa fidate akkuma narratti fidate sana akkuma narratti dhufte sun sirrattillee amma kan biraa dhuftiin siin jedha anarratti si qofaa osoo hin ta'in dubartoota baay'een narratti dhufe jechuudha biyya kana keessa jirtaa oma dhageessaa nama wanni hordofuudha kanaafuu osoo akka gowwaa maalaata akka gowwaa taatee ati immoo akka hoolaa harkisanii si harkisee manatti ol si galchee jechuudha osoo kan hundi argitu osoo kan hundi dhageessu akka gowwaa tokko wajjin galtee jechuudha amma sitti hin dhagaamu yoon waan tokko sitti hin dhagaamne wanti na qaqqabu hundi si qaqqabaa jira atis qophaa'e bakka waan na qaqqabe faatillee qophaa'in siin jedha atillee qophii ta'ee waan hundaaf fudhadhuu galliqimsiin siin jedha atis taraa qabattee jirta kan meeshaa kiyyaa irratti baatee utaaltu meeshaa kiyya irra gadi bu'i meeshaa kiyyaa yoo nan du'e malee yoo nan du'e gurguratte malee hin gurgurattu siin jedha kan televiziyoona kiyya cabsitellee akkuma isa cabsitetti dhaltee naaf idda jechuudha ani zimmin jedhu akka durii seetee akkuma duriin callisa seetee meeshaa kiyya irraa gadi bu'i meeshaa isatti heerumte malee meeshaa kiyyatti hin heerumne akkuma isatti heerumtetti isa kanfalchiisi malee meeshaa kiyya waan gurgurtee kanfaltuuf hin qabdati dhalteetu naaf iddatee kiyyallee akka hin dadhabetti akkuma nan dadhabee bitadhetti atillee dadhabdee naa bittaa jechuudha waan zimmisi jalaa jedhuuf hin qabu anaa miti kan si fuudhe ajjiidha waan ta'eef meeshaa kiyyaa miti kan si fuudhe ani yoon barbaade meeshaa kiyya borga nama dhufee fudhadha kanaafuu meeshaa kiyyaa abdattee dalagaa irraallee hin bu'ini waanuma biraa abdadhu malee meeshaa kiyya abdatiin siin jedha meeshaa kiyya harka keetiin hin tuqin meeshaa kiyya waan hin zimmi jedhee sii dhiiseef waan meeshaa kiyya jibbisitti hin fakkaate maaliif waa'ee ilmoo kiyya natti jira malee amma waa'ee meeshaa natti hin jiru jedheen dura zimmisi jalaa jedhe amma ilmoo kiyya illee argadhee hin jiru kanaafuu meeshaa kiyya immoo dhabuun siin jedha yoo waan akkan godhullee wallaalee baasee miskiina karaarraati kenna amma irratti ol baatee utaaltu jechuudha amma irratti baatee albaatu kanaafuu kadhataaf hin kenna jechuudha miskiinaaf hin kenna maaliif miskiina yoon kenne rabbirraan argadha jechuudha kanas akkas goggootu jechuudha anaa miti kan si fuudhe wanti nagalchuun jiru
Kanaafuu meeshaa kiyya harkaan hin tuqin siin jedhaan immoo wanti meeshaa koo siidhiisuun jiru. Akka duriin hin sedhini bakka amma ofitti na jabeessaa jirtu jechuudha. Ofitti na tuttuqaa jirtu. Miskiin hin dubbattu jettanii meeshaa kiyya irratti olii baatanii nalba'ii naasillachanu. Meeshaa kiyya oliif ganna jalaan daddarbatiina. Isinmee maana zimmi jettee bakka callisteetti jettanii maaliif na tuttuqtu gowwaan aseetammoo maalinaa kana goggoota meeshaa kiyyannaa kana goggootan meeshaa kiyya akkatti daddarbuun keessa na daddarbachuudha jechuudha. Osoo beekteetiin meeshaa miskiinni kun naadhiistee deemteettee seeraan qabatu kunuunsitee qabuu qabdaayyuu malee meeshaa kiyya akkas gochuu hin qabdu. Meeshaa gadi baasee gurguraa maaliin godha jechuu hin qabdu. Silaandoonni illee nan gurgura jedheeti dhoowwuu qabda malee kan miskiina kanaati ishiin nuudhiiste jettee dhoowwuu qabda malee ati immoo baastee akkas gochuu hin qabdu. Erga akkas ta'e erga na xuxuxxanii erga ofittuu na kaastanii ani immoo meeshaa koo boru ganama dhufe fudhedha. Meeshaa koo wanti isinii dhiisuu hin qabu. TV kiyyallee jaalattanii osoo hin ta'in giddii keessan naafittoon isiniin jedha. Dhaltanii naaf iddoo akkaati keessan sin dhaltetti. Jaalattanii osoo hin ta'in giddii keessaniin. Dhaamsa bulummaa sii dhaaban sumaanii jechuudha. Dhaamsa bulummaati dhaga'ee ajjitu naa dalagee naaf idaa an ulfaa'ee baqaa dooktorri hojjetin naan jedhee maalin ta'in naan jedhee jette dalagaa kee hin dhaabini dalagaa kee of jalan dabarsiini ajjii waan hojjete sitti fiduun jiru ammumaan of qaqqabadhuun siin jedha. Booda dadhabdee hojjechuurra ammuma yeroo xiqqoo ulfisitti hin jabaatiin kana yeroo humna qabdu kana booda sumatu rakkata waan ta'eef ajji namuma sirratti dhiisee akkuma ofirraa uffata baasuuf osirraa baafatee deema waan ta'eef ammumaan of qaqqabadhu amma hojjetadhu siin jedha. Dhaamsa bulummaati akka miidhamtullee hin barbaadu jechuudha. Maaliif ati dubartii kiyyaate waan ta'eef akka miidhamtu hin barbaadu. Kanaafuu ammuma hojii keetti deebi'itee hojjetadhu. Ajji nama abdatanii miti ajji abdattee oliif gadi wanni hin jijjiirin siin jedha. Ajji abdattee hojii keerraa dhaabdee nama biraa akkasi jalaan seennee hojii nu badeera biyya kana keessaa siin jedha. Hojii keessa seeraan qabadhu. Booda sumatu rakkata nama biraa miti ajji miti kan si rakkatu innaa deesse waan nyaatu dhugdee waan dhuddee nyaatu dhabdee harka namaa laaltutu sitti dhufaan siin jedha. Haadha kee bira hin jirtu abbaa kee bira hin jirtu. Kanaafuu of qaqqabadhuun siin jedha. Atama akka fakkeessituu taate amma gara hundaa akka fakkaatu amma si argee jechuudha. Andura dhuguma nama sisee dura nama naa yaadu nama naa azzana waan sisee ati garuu fakkeessituudhaan nama fuula lamaati. Maaliif akkuma nama wanni keessa dhokattee jirtu nama fuula lamaati jechuudha. Dura daa'ima kana sii fuudhaa natti abdadhu maasii godhaa jettee na jajjabeessaa turte. Amma daa'imni hin argamne maa calliste. Samoona kana waan daa'imayyuu hin haasoftu jechuudha. Waan tokko qaata dhiiste waa'ee daa'imaa haasa'u. Maali daa'imatu argame immoo maali daa'imni naa deebite mukaan dubbachuu dhiiste waa'ee daa'ima kiyya. Maa fakkeessite maa fuula lama taata kanuma na mudate kun booda si mudachuu danda'a. Carraan na qaqqabe kunillee si qaqqabuu danda'a booda. Osoo na gargaarte bareeduma natti fakkaataa garuu ati na gargaaruu baattes rabbiin qabanii gargaarsa namaan fedhu. Atillee kijibduudha. Daa'ima kiyya sin lamaan jidduu jirti jechuudha. Sin lamaan harka jirti. Sillachuu kanuma akka waliiti kan fuula lamaan sillachuu jechuudha. Jaalattanii osoo hin ta'in daa'ima kiyya dirqiidhaan naaf fidduu jechuudha. Dirqiidhaan dhaltanii akka ati keessatti dhaltanii naaf. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa aareetan baay'ee haasasinitti dheeresse. Alhamdulillah du'aan keessan naa ta'ee jira. Ingildi baay'ee tokko na dhukkubaa ture. Alhamdulillah ammoo fayyee jira jechuudha. Warra du'aa naa gootanis galatooma ulfaadha kabajamaan isiniin jedha. Daa'ima kiyyallee akka na argamtu du'aa naa godhan isiniin jedha. Yoom du'aa naa gochuun dagatiin isiniin jedha. Warri mana kiyyaaf aaraa taatanii maatii naa ta'an isiniin jedha. Na jajjabeessan isiniin jedha. Nga video biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura ulfaadha kabajamaa.